بيني وابسطوا جيني لما كنا تروا ايه كام ورا هاك بيخطوا لهم نفتري تعرف نبيرو سينا جفت زمونا قرر كارتي ورا على كنا زكاة يا كم كولكون أدور يفتوتا ولي تاني رارا جر اللي ورا على كنا ورا على كنا بنستيفاد بري كمانو بربادان جفت أما فكيني في أسكيس جرا جبين جرا كونترات كده تمرين شو كاي كوي تندي ونندا أذكر كويت يديمون كواتر مو كويت كوي ترى نساتا وجدتم بيو برادي مو بربادي في مدارين يتوني نعم تيجي برادي مو بربادي تمدي يا غدا جدي هسي باي ديما جرا كده جدي نتكلم تجارة تباي نتكلم بربادي بربادي ورقم يكنا يو كبات تبلو رديس سالفمات وان دان كبا كونترات أجينا من فيزا سير بجرا يجرا نجولي فيزا يو سير كان ينبع تروان نسدان كسيرو ijoolleen hin jiran biiroo jijjiirachuu dandeenya biiroon irraan dhufne kun birrii kumaa gadi oliin kafalinaa fi jedhee nurra murteessu kan jetti amaaraa irraan dhufne kumaa gadi kumaa oliin kafalinaa fi jettee nurra murteessite jarri والله غادي ijoollee takka takka ala barsiisu leeshi sinirra murteessa inni maali inni kan sinirra murteessu inni kumaa gadi kafalinaa jedhe namtitti nurra murteessisi titti biiroo birriin kumaatu isinirra dhahee isumanya da wajen da yadda amma waka hin da man tora no na ma burin dubne biya ko wa ko ke saudi ni no fata birri ba kuma wajen atta uhi udan da yadda ta kuma ke san o gala ma to murtani cancellation yo sini ken na dubbi sara kongo isin ga sini jijira man ji to ko to ave wan te inshallah ba ka dubbe sa ke sa ayena dubbi sira kongo follow si de bisa o mara kongo ايش بك بنا كمان اي غلط او شتو اما ربط السلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة الخير مي ورنا من صدو معكم ميك زي تكا كوبلين كتاب تابورا مالي فري فيزا كبر بعدن اجماني كبر بعدن كشارجا كبر بعدن كدوباي كبر بعدن سدانو نبراني ارغتني akkasuma ijoolleen gara koontiraataa deebuu barbaadanis daayirektii koottaana dubbisa kontiraata isin galchuun hin danda'a garuu immoo kontiraata yeroo deebitan waa lama of amansiistanii dhufuun dirqama waa lama sadii jechuudha maaliif tokkoffaa kontiraatatti yoo deebi'e waggaa lama osoo hin fixatin bayuun dhorkadha yoo waggaa lama fixattee baate immoo taamiimni amma sirraa ka'e kun sitti deebi'a yoo kabaddu ta'e jecha waan akkasii irraa bilisa taatanii sammuu keessan of amansiistanii warri dhuftan koottaana dubbisaa manni yoo isinii ta'uu dide yoo jechuun madaamiin walla jettan yoo gatii irratti wal dhabdan ani mana isinii jijjiira haga waggaa lamaatitti isin faana bu'ee isin warra tokko waan ta'eef warri talaba deebuu barbaadan gara keessaatiin naannoo warri ammoo akkasuma fiizaa kampaanii barbaadanis na dubbisa hayyati fufi ayyo sami yani ko zafi ko qaba kontraatiin jira macha sharika keessa jechuudha sharika keessa yoom na dubbiste maybe whatsapp kiyya kun kan haga amma namni na dubbise jiru sharikaa keessa kontiraatni sharikaa miti kada nuti biiroodha kada laynu nuti tadbiira sharikaa ammoo ka abbaan ofii danda'ee qaamaan dalagsifatu malee ka wanni miti ka firii fiizaati sharikichi biiroon immoo dalagaa si galchuu hin danda'a mee kompilik yoo dhufte anumaatu si seensise biiroon kiyyuma waan ta'eef anumaaf si galche ayyana dubbisa Sidan kuma kiralle ulfaata dhaabee sana wasa fakkiisan jennee dhaalle matara nu ba'e rakkoon qabu na dubbisa
si kontraata deebi'u garuu waan nama haasa'e kanan dhageettame kana of amansiisi kun Maal kun waa baay'ee arginu sanyii waa baay'ee arginu godhamu. ammallee dhufanii boodallee baduun maafi faayidaa amma taamimni amma ka'e kun yoo booda yoo badanillee taamimni kun hin deebi'a waan ta'eef laazima yeroo namni dhufu anaafis isiniifis akkasoyya maaliifi anamma waggaa lama wanti fudhee si galcha biiroodha yeroo si galchu waggaa lamaa kana yoo ati ramni narraa gadi deemtu kanan beektu kanaaf waggaa lamaa kan kee fixattee yoo barbaadde biyya galuu yoo barbaadde amma ijoolleen takka laal ijoolleen takka hin dhufan warrummaan kansileeshinii kun iyyuu jecha dhufanii baatii 5 dalaganii ani dalaguun barbaadu galuu barbaada namni galuu barbaadu dura dhufee nuu fi araballee walitti oofuun qeerii qabu warri yaada akkasii mataa keessaa qabu achumaan gizee kana keessa gala gara biyya keessanii gala deebi'a warri lakkiin dalagadhaa jettee of amansiistee sammuu kee of amansiistee of keessaa qabdu kontraata deebi'uu warri hin barbaadne warri haqimiin isin hin dandeessisee viizaa kaampaanii isin hin dalagsisne na dubbisaa isin galcha kontraata akkasii Leela dubban. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii? Nagaa kee yaa alhamdulillah kama. Nagaa alhamdulillah. Bakka isaaniin jirtu amimni inni namarra kaa'ame amma fakkiin dhiifama kanarra. Ka'ee jira warreetii guyyaa gaafa tokko irraa kaa'amee wanti jedhamu wanti tokko inni namarra jiru. Garuu qaamaan deemnee ofirraa kaasnaan qaamaan dhayitee waraqaa faayilii banatta malee wanti mootummaan kaaseera waan ta'eef sisteema keessa. Okay. Yani an kaase deemee manii yeroo mamni viizaa hojjechiifachuu jiru deemaa jechuudha. Viizaa hojjechiifachuu yoo jettu dhattee faayilii kee banatta achiin booda kalaas viizaa kee ni dalagsi gabaabumatti jecha. Hayyee. Warra homaan qaba. Fakkeenya yoo Dubaay kabade ta'e Shaarjaa hojjechiifachuu hin danda'ami? Dubaay yoo badde awwal ishee waraqaa bakka itti baafattu Dubaay. Eegas bakka barbaadde dallagsiifachuu dandeessa. Gaafiin nama tokko nama ajaa'iba. Mee mucayyoo nama wanti isii barreessite boodas. Warri homaan qabne hoo galuu si barbaada. Nama Shaarjaa tolba jechuudha beekaa eessatti akkanarraa bu'e beekaree kanneen makalee sadaqan Shaarjaa tolba badee. Shaarjuma kalbaadha itta shaarjaadha itta shaarjaa eega ta'e haati shaarjaa bakkuma badde immigireeshiniin qabaame kalmaan na fakkaata ni qabasa. Gariin immoo Dubaay jedhan warri Shaarjaa tolbaa bade Dubaay jedhan gariin beekuun. Dubaay warra Dubaay. Naaf deebise okay si deebise rabbiin shortaa sirraa haa qabu mumkin ji'a kana booda qabaatu jira seera amma bahe keessatti qabaan jiru seerri bahe ulfaataadha tokko warri mana madaamii amma alaan dalagatan kun qixaatii kara araba irratti yoo namni tokko seera malee dalagee argame birrii 50 jedhanii turan sunuu afaaniin namni ni qaxxaamee jiru garuu barana saniin ala seerri bahe mootummaan heeyyama kana wanni fideef namni likkii malee baay'ate biyya kana namni likkii malee baay'ate dhiyeenya kana yoo argitanii jiraattan bangaariin mashaakila kaastee turte biyya kana keessa sanii jecha Itoophiyaa fi miti heeyyamni kun kan dhufe biyyootu biyyuma hundaaf dhufe kanaaf nama to'achuu barbaada mootummaan nama to'achuu barbaada ji'a kana jiini kun badee yoo waraqaan sirreeffanne namni waraqaa hin qabne rakkoo itti dhufuuf ofirraa mas'uulaa jechuudha. Kanaaf mootummaan booda qabaan akka jiru akkanumatti isinii galuu qaba. Wanti kun ji'a lamaa kana keessa waraqaa keessan sirreeffadha. Abbaan hin sirreeffanne immoo booda waliif dhufnaa jedhaa jira mootummaan. Kanaaf waraqaa keessan sirreeffadha. Akkamiyyuu taatan yoo waraqaa sirreeffachuu dadhabdan biyya galaati
maatii keessan ziyaara mungkin nama ogaa tokko ogaa sadii afur shan jaha torba saddeet nama ogaa saddeet keessatti guyyaa ji'a takkitti sanuu guyyaa 17 bicha biyya dhaqee deebi'e sanuu maatii kiyya argee yaada osoo hin bahin jecha warri akkanaa kun